Shama akkam jirtan dhimmoota adda addaa irratti wantoota ammaaf qabadee dhiyaadden isinii dhiyeessa. Hanga xumuraatti nooliin turuun akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Sagantaa wabii nyaataa Itoophiyaa irratti xiyyeeffadhe jalqaba irratti hojiirra oolmaan sagantaa wabii nyaataa kan marsaa 5ffaa qoratameera. Itoophiyaatti egaa sagantaan kun waan hojiirra ooleef magaalaa fi baadiyyaatti lammiiwwan hedduutu fayyadamaa jira. Sagantichi kan hojiirra oolaa jiru misoomaa fi abdii gara fuulduraa lammiiwwanii giddu galeessa taasifachuudhaan akka ta'e ni beekama. Mirri gargaaramtummaa lammiiwwan keessatti akka hin uumamne taasisuudhaan hojjetama. Kanneen hojiirra oolma sagantichaatiin fayyadamaa ta'aa jiran egaa dhawaataan of danda'uudhaan saganticha keessaa akka ba'an taasifama. Turtiin waggoota 3 qofaadhaaf akka ta'e dhagaa sagantaa kanaan kan beekamu hojjetanii carraaqqachuudhaan deeggarsa sagantaa kanaan kennamu argatu lammiiwwanii. Sagantaan qindoomina mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbilee idil-addunyaa tola ooltota jedhamaniin deeggarsa gumaachaniin hojiirra oolaa jiru kun egaa amma yeroo 5ffaaf Itoophiyaatti kan qoratame marsaa itti aanu milkaa'inaan hojiirra oolchuun akka danda'amuuf yaadameeti. Odeeffannoo dhimma gargaarsaa wajjin walqabatee jiru kan birootiin diinonni Itoophiyaa biyyi keenya idduma kanaan duraa jirti jedhanii yaada akka jiran quba qabdu isin. Weellitaan beekamaan biyya Ayerlaand Boob Giildoof jedhamu weelluu waamicha gargaarsaa waggoota 40 dura bara beelaa 1977 baase marsaa 4ffaadhaan tibbana maxxantee raabseera. Gocha kana egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalatee qaamoleen garaagaraa balaaleffataniiru. Dr. Abiy weelluun kun yeroo ammaatti faayidaa isaarra miidhaa geessisutu caala jechuudhaan balaaleffatan. Sababiin qabatamaan balaaleffannaa isaanii ammoo Itoophiyaan har'a iddoo durii hin jirtu kan jedhu akka ta'e hubatameera. Dhugaadha egaa biyyi keenya Itoophiyaan ammaan tana iddoo duriirra akka hin jirre hundatu beeka. Diinni ammoo dhugaa qabatamaan jiru hunda caalaa beeka. Kanaaf Itoophiyaa gadi qicuudhaaf maqaa gaarii ijaarrachaa jirtu busheessuudhaaf adeemsa kanaanis galii dhuunfaa bare argachuuf socho'aa jira. Boob Giildoof faayidaawwan bara wayyaanneetti maqaa investimentiitiin argachaa ture yeroo badhaadhinaatti dhabuudhaaf waan dirqameef Itoophiyaa keenya irratti haaloo qabachuudhaan weelluu waamicha gargaarsaa irra deebiidhaan maxxanse. Kanaanis faayidaa lama argata namtichi kun. Faayidaan jalqabaa deeggarsa arjoomtotaatiin galii dhuunfaa walitti qabachuu yoo ta'u, faayidaan lammataa maqaa gaarii Itoophiyaa busheessuudhaan diinota Itoophiyaa irraa deeggarsa itti fufiinsa qabu argachuudha. Itoophiyaan egaa gargaarsa qamadii biyyaalee lixaarraa waggaa waggaadhaan eeggachaa turte keessaa baatee oomisha qamadiitiin of danda'uun gara diinaa bobeessaa akka jiru quba qabnaa laata. Tuttuqaan diinaa fi inaaftootaa carraaqqii hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf taasisaa jirru daran akka finiinsu shakkiin hin jiru. Hordoftoota koo kabajamoo kanatti aantee immoo dhimma biroon isinii dhiyeessaa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hundeeffama waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa sababeeffachuudhaan ergaan dabarsan jira. Keessumattuu ammoo sadarkaa naannoo Oromiyaatiin ayyaanni hundeeffama waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti tibbana kan kabajame sirnoota adda addaatiin. Achirratti egaa mariin paanaalis gaggeeffamee ture. Waltajjii marii kanarratti ergaa pireezidaantii Shimallis Abdiisaa dabarsaniin hanga tokko isinii dhiyeessa. Akka hordoftaniif isin affeereera. Turtii gaarii ammallee. Lixa Oromiyaa biyya qabeenya guddaa qabudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaas akka hundeeffamu. Erga hundaa'es rakkoo hedduu keessa darbee akka as ga'u gochuu keessatti ummata geensaa eenyumaanuu bakka hin bu'amnedha. Aarsaa qaaliin iddoon itti kaffalame asitti. Gidiraa hamaa keessa ummanni keenya dhaabbatee
paartii kana hundeessee hanqina isaa itti guutee rakkoo qabu sirreessee fi ijoollee isaa kennee fi jajjabeessee raafama hedduu keessatti waaqa kadhatee fi cinaa dhaabbatee paartiin kun yaada bira darbee hojii qabatamaa keessa akka galu bu'aa qabatamaa akka fidu uummata godhedhaa maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa paartii keenyatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Paartiin keenya ibidda hedduu keessatti qoramee akkuma warqeen ibidda keessatti qoramee biyyeen irraa harcaatee warqee ta'uunsaa mirkaneeffatee akkuma ba'e san ibidda hedduu keessatti qoramee akka dhaabbatu dhaabbatee immoo bu'aa akka fidu qaamoleen adda addaa asifachi darbatanii kuffisuudhaaf barbaadan akka milkoofneef gochuu keessatti aarsaa qaaliin kaffalamee injifannoo olaanaa kanaatiif akka dhaqqabu kan taasise uummata kanadha. Uummanni keenya paartii qabsooftaniif paartiitti dadhabdan kun immoo imaanaa keessan qabatee as ga'ee jira. Imaanaa kana qabatee deebi'ee ganda ga'ee jira. Kanaaf baga waggaa 5ffaa geenyee baga gammannee baga gammaddanii isinin jechuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa yaadota injifatoo ta'an akka qabaatu kan isa taasise jalqaba gaaffii bu'uuraa uummata keenyarraa ka'e. Gaaffilee bu'uuraa uummanni keenya qabu. Maal inni kan jedhu irraa ka'e. Gaaffileen bu'uuraa uummanni keenya gama siyaasatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama sirna ijaaramuutiin qabu tokko lama sadii jedhee adda baasetu qabsoowwan uummanni keenya kanaan dura gaggeessaa ture ijaarama adda addaatiin, gurmaa'insa adda addaatiin qabsoo gaggeessaa ture hubatee cunqursaa uummata keenyarra gama adda addaatiin ture sirriitti xiinxalee paartii kanarraa ka'edha paartiin keenya. Gaaffiin uummata Oromoo maaliin? Gaaffiin eenyummaasaa, gaaffiin sabummaasaa, gaaffiin mirga ofiin of bulchuu karaa guutuu ta'een bilisummaa guutuudhaan akka mirkanaa'u. Inni sun immoo amma dakaatti, amma uummata bal'aatti akka dhugoomu. Uummanni keenya ijaaramee sirna cimaa akka qabaatu. Ijaarama dhabuunsaa, sirna cimaa dhabuunsaa cunqursaa hedduudhaaf, cunqursaa gama siyaasaatiin jiruuf, cunqursaa gama dinagdeetiin jiruuf, cunqursaa gama eenyummaatiin jiruuf akka isa saaxilee jiru hubatee ijaaramni murteessaa ta'uusaa, sirna cimaa lafa kaa'uun bu'uura waa hundaa ta'uusaa hubatee achirraa ka'e. Gaaffii dinagdee hiyyummaa duubattafummaan gadadoon injifatamuu akka qabu. Saamichi qabeenya uummata keenyaa akka dhaabbachuu qabu. Qabeenya isaatti immoo uummanni keenya gargaaramee hoogganamee abbaa qabeenyaa, abbaa hiree, abbaa biyyaa akka ta'u. Gaaffiin dinagdee isaa bu'uuraan akka deebi'u. Gaaffiin dimokiraasii, farri dimokiraasii biyya kana keessatti dagaagee jiru akka cabu. Gaaffiin dimokiraasii akka deebi'u. Afaan qawweetiin biyya keessatti murteeffamu hin taane afaan qawweetiin biyya keessatti wanti barbaadame taasifamu hin taane sagalee uummataatiin biyya keessatti murtaa'amu. Yaadaan biyya keessatti dorgomamu. Fedhii fi kaayyoo siyaasaa karaa dimokiraatawaa ta'e qofaan biyya keessatti milkaa'u akka ta'uu qabu. Kanaaf akka uummanni keenya qabsaa'e jaalleewwan keenya jaarmiyaalee adda addaa jalatti ijaaramanii jaarrawwan darbaniif qabsoo hamaa keessa kan darbameef kanaaf ta'uusaa xiinxalee kanarraa ka'e paartiin badhaadhinaa. Gaaffileen biyya kana keessatti uummanni jalatti ijaaramee qabsaa'uu danda'u maal inni jedhee adda baaseetu
gaaffii hundaaf deebii isa barbaachisu kennamuufii qaba jedhee itti amaneetu gaaffilee ka'aniif hundaaf immoo karaa saayinsawaatiin deebii kennuudhaaf murteeffateet kanaaf hoggansa kennuudhaaf xiiqeffatee ka'e paartiin badhaadhinaa. Amma qaamoleen adda addaa biyya kana keessatti kanaan dura ka'an yookaan gaaffii isa tokko kaasaniitu gaaffii isa kaan sodaatanii irraa deebi'u. Badhaadhinni samiidhaa gaditti gaaffilee jiran hunda kaaseet gaaffilee jiran sanaaf immoo deebii ta'uufii qabu fi malu deebiseetu isaaf deebisuudhaaf immoo aarsaa kaffalamuu qabu nan kaffala jedheetu xiiqiidhaan kutannoodhaan paartii hundeeffamedha paartiin badhaadhinaa. Paartiin kamiyyuu Itoophiyaa keessatti gaaffilee bu'uuraa gama hundaan jiru xiinxalanii dogoggora kanaan dura turerraa baratanii kanaaf deebii kennuudhaaf ija jabinaan paartiin hojiitti gale paartii badhaadhinaati. Kanaaf gaaffilee biyya kana keessatti gama hundaan ka'aniif bitaaf mirgaan ka'aa turaniif warra mootummaa qeenxeedhaaf sirna garee tokkootiif amantaa tokkootiif warri hojjechaa turan hundi maqaa Itoophiyaatiif warri kakachaa turan hundi kan keessa dhokatan akka irraa mulqabu maqaa sabaatiin warra kakataa turan hundarraa akka isaan kijibaa jiran akka irraa mulqamu kan godheef gaaffii bu'uuraa deebisuu isaatiin paartiin badhaadhinaa. Kanaaf paartiin keessan gaaffii hundaaf deebii qabatee paartii hundaa'edha. Deebii sanaaf immoo yaadama guutuu karaa saayinsawaa ta'een qorannoo xiinxala falaasama hunda galeessa ta'e qabatee isarra dhaabbatee paartii hundaa'edha paartiin keenya. Pirezidaantiin paartii keenya sagantaalee siyaasaa, sagantaa dinagdee, sagantaa hawaasummaa, sagantaa dhimma alaa akka paartiitti qabanni sun gaaffilee bu'uuraa biyya keenyaa karaa deebisuu danda'aniin akka bocaman isaan immoo falaasama guutuudhaan akka masakaman gochuudhaan barreeffamoota hedduu waggoottan darban qopheessuudhaan yaadamoota guutuudhaan yaadamoota olaanoo ta'an injifatoo ta'aniin akka waa hundi karaa qabatu akka ta'an taasifamee jira jechaadha. Kanaaf yaadama ida'amuurraa ka'ee daandii ida'amuudhaan dhaloota ida'amuudhaan isa keessatti immoo barreeffamoota poolitikaal ikoonomii biyya kanaa sirriitti xiinxalan tokko tokkoon lafa kaa'uudhaan qormaata addunyaarra jiru hunda lafa kaa'uudhaan yaadama injifataa ta'e yaadama mo'ataa ta'e qabatee paartii hundaa'edha. Baga abbaa paartii kanaa taatan isin jechuun barbaada. Paartii miiraan hundeeffame miti. Paartii ganama tokko ka'amee walitti qabamee irra gatta'amee miti. Paartii imaanaa kaleessaa giddugaleessa godhate. Qabsoo uummata keenyaa cunqursaa uummata keenya irra jiru kan qalbeeffate. Cunqursaan uummata keenya irra jiru kun immoo eenyu faana ijaaramee uummanni Oromoo uummata kaan faana akkamitti deema kan jedhu kan deebii kenneef cunqurfamoota sabaaf sablammoota hunda kan of keessatti hammate. Gaaffii uummata Oromoo gaaffii uummattoota biroo faana kan wal simsiise. Isa keessatti fedhiin uummata Oromoos fedhiin sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa akka milkaa'u kan taasisedha paartiin keenya. Kanaafidha yaada mo'ataa kan jennuuf jettee soba olola irratti kan hundaa'e miti. Seenaa Itoophiyaa keessatti paartiin saba hunda miseensa paartii isaa godhatee qabatee hundaa'e ijaaramee qabsaa'aa jiru paartii badhaadhinaa qofa. Seenaa Itoophiyaa keessatti hin turre kun. Haga har'aatti hin turre. Ammaan booda sillaa. Paartiin kaabaa kibbatti baadiyyaatti sabaaf sablammii hundi amantaa hundi kutaan hawaasaa hundi miseensa keessatti ta'e. Gaaffiin saboota hundaa karaa wal simuun akka deebii argatu kan taasise paartii badhaadhinaati. Paartiin akkasii seenaa Itoophiyaa keessatti hin turre amma yoona.